Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota maatiiwwan chaanaalii koo nageenyi waaqayyoo isiniif haa ta'u. Jira jirtuu arnagaa kootii galata waaqayyoo isinillee bakkuma jirtanitti baga nagaanaaf taatanii. Egaan har'aa viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra. Osoo gara viidiyoo kiyya guyyaa har'aatti hin ceenu duratti warroonni chaanaala koof haaraa taatan chaanaalii koo subscribe gochuun maatii kiyyatti dabalamaan affeerraa kiyya. Warroonni akka kanaan duraa turtiin wajjin gootanii na jajjabeessaa turtan immoo galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun jaaladha. Egaan viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhiyaadhee viidiyoo baay'ee nama gaddisiisuu gadda onnee namaa cabsuudha jechuudha. Innis ayyaati tuubii torbee darbee yeroo ayyaana jechuudha. Gaaziin itti dho'ee mana yaalaa akka galtee hundi keenya iyyuu ni beekna jechuudha. Maatiin isheellee irraa waa'ee kana irraa viidiyoo tokko dubbataniiru. Haa ta'uutii garuu ayaatiin yeroo ayyaanati jechuudha kan gaaziin itti dho'ee mana yaalaa qaqqabsiisan jechuudha. Maatiin ishii mana yaalaa qaqqabsiisanii haa ta'uutii har'a guyyaa ja'affaa ishiiti jechuudha. Guyyaa ja'affaa kanatti turtii ishii manuma yaalaa turan maatiin ishii manuma yaalaa tursiisanii haa ta'uutii garuu akka tasaa ta'ee fayyuu hin dandeenye guyyaa har'aa kana lubbuun ishii darbitee jira jechuudha. Kanarratti wantin jechuu barbaadu kuni gadda yoomiyyuu onnee namaa keessaa hin baane kan baay'ee nama gaddisiisudha. Walumaa galatti obbolaashii maatii firootashii hundumaa waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu jechuun barbaada asumaani. Kuni baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif wanti karaa gaazii walumaa galatti wanti karaa ibiddaa kuni wanta salphaa miti jechuudha. Dafee qaama namaa miidha jechuudha. Dhibee kamirraayyuu gargari jechuudha. Maaliif gargari yoo jetta wanti karaa keessumattuu gaazii jechuun qaama namaa battalumatti seelii qaama namaa kan seenudha. Kanaaf maatiin illee akka dubbatanitti jechuudha akkuma gaaziin sun itti dho'een kan mana yaalaa qaqqabsiisanii haa ta'uutii qaama ishii guutuu waan gaaziin sun qaama ishii guutuu waan balleesseef fayyuu hin dandeenye lubbuudhaan darbitee jirti. Irra deebi'ee jechuudha maatii firoota ishii obbolaashii walumaa galatti waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu jedha. Ayaati waaqayyoon lubbuu ishii haa maaru jannataan si haa qananiisu. Atilleen bakka dhugaa deemtee jirta waan ta'eef waaqayyo jannataan si haa qananiisu maatii keetiif jajjabina haa kennu jedha. Walumaa galatti waaqayyo balaa akka tasaa namaa oolchu jechuudha. Kuni balaa akka tasaati waan ta'eef egaa balaa akka tasaa kana waaqayyo namaa oolchu erga dhufee immoo wanta dhufe tokko umaa gochuun hin danda'amu. Maaliif ta'ee maaliif akkas ta'ee jedhanii wanti godhan waan hin jirreef wanta dhufu kamiyyuu akkasumatti bira darbuudha jedheetan fudhadhaan akka kiyyatti jechuudha. Maaliifini akka maatiin ishii dubbatanitti jechuudha. Kaleessumti isaallee nagaa akka turte ganamallee nagaa akka turte inni dubbatu gaaziin kan itti dho'ee kasa'aatidha. Egaa ganama fayyaa ta'anii galgala kun akkas ta'uunis ni jira jechuudha. Kanuma kana yeroo ilaalan jechuudha yeroo ilmi namaa miidiyaa kanarratti bahee wal nyaatu, yeroo ilmi namaa wal arrabsu, yeroo ilmi namaa daba walirratti yaadu kunoo ishii yeroo gabaabduu kana akkas ta'aniif jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Jireenyi lafa kanarraa baay'ee gabaabduudha. An akka kiyyatti amma yeroon wantoota tokko ilaalu jireenyuma amma fakkeenyaaf namni yeroo wal jibbu, namni yeroo daba walitti yaadu kallattii garagaraatiin jechuudha. Yeroo miidiyaa kanarratti haadhaaf abbaa ofii abbaa isaa kan hin beekne kan wal nyaatu jechuudha. Miidiyaa kanarratti kan wal nyaatu baay'eedha jechuudha. Haa ta'uutii jireenyi lafa kanarraa kunoo aga kana jechuudha. Haga daqiiqaa xiqqoo keessatti kan akkas ta'anii balaa akkasiitiinis lubbuun namaa darbu ni jira waan ta'eef walumaa galatti egaa kana jechuun kiyya wanta daqiiqaa tokko wanta sakaandii tokko keessatti balaa akka tasaatiin waan uumamu waan hin beekneef garaa jaalalaa osoo qabaanne garaa walii yaaduu osoo qabaanne miidiyaa irrattis kan wal hin beekne baqa suuraa namaa namni tokko waan tokko gocha tokko yeroo godhe keessattuyyuu bara kana jechuudha. Gama tiiktookii yoo fudhadhe tiiktookii gubbaarratti wanti tokko yoo uumame tokko waan tokko yoo balleesse wal gorsuun hin jiru. Tiiktookii qofa miti amma yuutuubii kana yoo fudhadhe feesbuukii kana yoo fudhadhe
wanti tokko yoo fakkeenyaaf nama tokko irratti badii argan namuma sana irratti duuluu, namuma sana suuraa isaa gaggaragalchuu, namuma sana ija isaa balleessuu, namuma aappilikeeshiniin guute egaa aappilikeeshinii garaagaraatiin wanta garaagaraa hojjechuun ni jira waan ta'eef ija isaa balleessuu wantoota garaagaraati ilmi namaa guyyaatti kan hojjetaa oolu. Haa ta'u egaa yeroo gabaabduu keessatti waan nama mudatee wanta nama mudatee lubbuun namaa baatu balaa akka tasaa nama mudatee lubbuudhaan darbuun jira. Aga lafa kanarra jirrutti wanta gaarummaa aga danda'amaa ta'e wanta gaarummaa waliif yaadne wanta gaarummaa hojjannee osoo ta'ee gaariidha. Kunoo balaa akkanaatiin akkana ta'uunis jira waan ta'eef kanaaf waliif haa yaadnu. Waan tokko miidiyaa gubbaarratti yoo nama tokko balleessaa isaa argitan keessan gorsaa, yoo keessan immoo dadhabdanii callisaati bira kutaa malee ekelee akkas taate ekeleen akkas taate jettanii walirratti hin duulinaa. Yeroo gabaabduu keessatti waan taanu waan taatan hin beektan waan ta'eef waanuma kamiifuu garaa jaalalaa waliif qabaadha. Kanuma wal keessattuyyuu bara kana jechuudha namuma wal hin beekne xiqqoo tokko nama tokko irratti yoo mufiin tokko ka'e inni tokko suura gadi garagalchuu, inni tokko morma kutuu, inni tokko poostii gochuu, inni tokko maal gochuutu jira jechuudha. Mee kanarraa xiqqoof qusanneetuyyuu garaa jaalalaa waliif haa qabaannu, waliif haa yaadnu, tokko haa taanu isiniin jedha. Egaa yeroo gabaabduu keessatti addunyaa kana amma addunyaa kana biyya lafaa kanarra jirrutti jechuudha wanta nu mudatu hin beeknu jechuudha. Ni jirra jennee lafarra deemna malee guyyaa keessatti wanta nu mudatu hin beeknu, guyyaa duunuyyuu hin beeknu jechuudha. Namni kamiyyuu guyyaa dhalatu amma fakkeenyaaf illee namni tokko yeroo fakkeenyaaf dhalatu ji'a ganaa jedhamee baatii ganaa dhalata namni akkanaa jedhamee ni beekama, garuu guyyaa duutu hin beektu jechuudha. Guyyaa duutu osoo hundumtuyyuu guyyaa du'u beekee gaariidha, garuu namni lafarra jiru hundumtuyyuu guyyaa du'u hin beeku jechuudha. Kanaaf aga lafa kanarra jirrutti gaarummaa waliif haa yaadnu, hammeenya walitti yaaduu haa dhiisnu isiniin jedha. Kanuman jedhaa hordoftoota kiyyaa irra deebiidhaanii ayaatii waaqayyo lubbuu kee hamaaru jannataan si haa qananiisu, firoota keetiif lammii kee maraaf waaqayyo jajjabina haa kennu jedha. Kuni gadda waan xiqqaa miti jechuudha. Gadda baay'ee laphee namaa cabsuudha, onnee namaa keessaa hin baanedha jechuudha. Aan akka kiyyatti dhugaa narri fadheeroo jalqabaaf yeroon dhaga'u surumayyuu hin amanne jechuudha. Hin amanne maaliifin namoonni du'aa godhaniif kadhannaa godhaniif hedduun ni jiru jechuudha. Walumaa galatti egaa gidduu kanatti amma kanatti jechuudha yeroon amma dhaga'u soba wayii natti fakkaate, garuu immoo wantichi dhugaadhuma. Egaa galchuus bu'anis galchuun gaddanis galchuun immoo hin danda'amu jechuudha. Osoo bu'anii osoo gaddanii nama galchanii gaariidha, garuu gaddanis bu'anis homaa gochuu hin danda'amu, nama sana deebisuu waan hin danda'amneef waaqayyo firoota ishiif jajjabinaa kennu, ishiillee waaqayyo jannataan ishee haa qananiisu jedha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha. Baay'ee baay'ee.